gonkumaa isin madaalu adeemsisuun sirrii miti biraagalaati dhiifama waan daladdan keessatti obboleessa kenna abdii nuu gaafadhaa jecha isin irraa barbaada. Bootamiinsa irraa gabaabsinee cuunfinee ittiin barsiisaa deemna. Kanaafuu sagantaa kenna yoo eegalle hoo yaada jedhu baay'ee kanarratti yaada keessatti Doktora waa jedhattanii? Yaa dubbiin akkas wayya maaliif ta'aa yoolan yeroon illee hin teettu keessattuu namoonni sa'a gabaabaa ammaa nuu kanarraa osoo deemu kanarraa gore maaliif bakka deemu qaba. Xiqqishuma isii jara kana dhageeffadhee du'aa godhee fi gammachuu kiyyallee ibsadheetumaan yoo deemee fi jecha yoo namni gizee gadiin torkiin nama rakkisaa namni hajaa adda addaatiin qabama yoo namni muhimmiin amma bakka kana barbaachisu argame kan kaafee dhumatti itti godhanii yoo dura deeman wayya jechuu barbaadeeti. Bareeda. Kanuma ustaaz anillee kanuma jedha itti nuun seena ustaaz Xaalibuu rakkinni hin jiru nus ganaa barannallee waan taateef yaadaan hima beenna garuu taadhaa tana waan keessa guddaa inni hin jennee fi eega dhaggeeffannee yaadatti kennan itti deemaa isin nuun jazaakallah kheer kan dhufu rumattaa dhufu. Inshallah sila hayyoonni kenniin kaaka doktora sheekni kenna sheek Riyaadii sagantaa kanatti nun deema jenneetiin isin dursinaa haa ta'uti waan dubbii yaadotii jiru doktora Aslii wajjin qabnuu fi akkasitti isin afoo bayuu kennaaf dhiifama guddaa isin gaafanne inshallah keessattuu doktorri kenna karaarraa godhanii kabaja diinii waan kana dhaamsuma afaan takka lamallee taatu isinii dabarsina jedhanii gabaabbinaa yaadni adda irratti wal geenne akkuma beekamu yeroo muraasas haa ta'uti hawaasni kenna ka yeroo dheeraa walii dhukkubsataa waliif eegana ammallee dhimmamaa waliin jiraatee waliin nyaatee jedhee ijji hamtuun isa argite akkasitti fudhanna waan taateefi bareedumti budaan dhabdu jetti Oromoon tan akkasitti na fudhadha hawaasa kiyya bareedumti budaan dhabduu jedhan. Kanaafuu bareedumti budaan dhabduun suni hawaasa keenya irratti warrummaan khayrii waliin carraaqaa ture waliin nyaataa ture waliin jiraataa ture eegana ammallee shayxaanni daldala jidduu isaaniitti banee wanni kun ammoo daldala hin taane hawaasa badhaa keessa kaayateeti naqeetiin jira waan kana kutamuu qabaa. لأنه نمني رجفتو كوني مرتي وقام أنا مسانيتي في اللي رجفتو أكهيوني جرانساني غارين أقاف دبتا غارين أجي دبتا هيو يوسوه بتا جوا مرا ولي كبيف الأتاجرا نمني كنا كان حقيقة هو تولي جرا كدبينا كرما يساقلتي أقا كان هو تي هواسا كان ولي تقرشو بربادو اللي جرا كان أقاف دبتو اللي جرا كأمو متدوري كان على بيه yoo namni kenna ummanni kenna hawaasni kenna saahibni wal jaalatu wal dhabe kana namuu bizinesii barbaadullee jira ka ammoo kana maraan beekne kayyuu hayyoo mayyoo adda calalu ka kana maraan beekne ka waluma qabe wama dubbatame mara sirriidha jedheetumaan waan kanaan deemullee jira wanti sun dhaabatuu qabaa hawaasni kiyya wal dhabuun gonkumaa hin taatu rabbiif jecha irra walii dabruu qabaa faman afaa wa aslaha fa ajruhu ala Allah من دار أبو ما بجتش إرّا ولي دبراني إفهم ولي قداني من دار برا بربادو سنتي ديمو كبجنة كمان أنيس وانجرو دبسنة كمان أنيس وانجرو دبسنة توم فايسي تبتام سلي وربي في كايسيني كاهو تا أما دورا درسو ما تدورين تنيلة سوشيال ميديا كنا رتيلة إن شاء الله أك خيرين بريد نيوسنتو قرآن أم بنانة إتعنسنة دكتورة كنرا إيجانا عملت أم سجباب دو فدانة gara sheeka kenna sheek Riyaadiitti dabarsine sana booda anillee dhaamsotii jiruuf cuunfaa jiru gabaabinna lafa kennee dheeressuu malee yaada gara hawaasa kiyya walitti fiduu fi walitti ijaaruu danda'u eegana ammallee rabbi fedhe inshallah kan dubbannu ta'a kanaaf qura'aanaan nuuf haa banamu akkasuma bareeda waan taateef inshallah kalaama rabbiitiin banannee sagantaa kennatti ceenna doktora Asliin jedduuni hajaa wayii baasuun ni mala akkas inshallah شباب درجة جيسة كي يتوقع قرآن سنيا بنو إن شاء الله قرآن على جيف النت وليت دشانا دكتورة كينت كنسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة
وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باصرة تظن نترك مثالين كقوارنا فقط. كان نمو كايسانيتي دكتورة والتفت نترك الساق بالساق ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك صدى صدق الله العظيم. ما شاء الله أكسي واني حاسوني حاسا ربي كنا قهوان هنجرف إن شاء الله سكنتا كنا قرآن عم بنني ما شاء الله تبارك شعيب طالب رضا الله تي ما شاء الله. تاني حفظي كيس جرا المكيسني. حفظي قرآن في برنوتا كيس جرا دعوة اللي قال جرا أكس إن شاء الله أما في إجا قرآن تي حيو كنا أستاذ كنا دكتورة كنا دكتور عبد الرحيم دعاء اللي همتون أمتك إن كيسة سنت آخر رسيتنا هاتاتو وانت بدون أمتك يا كيس أكا هنسين أمسا قبابدو إيغانا نفيدو نمرا نفيدو إن شاء الله نفادامني كما دكتورة كيناتي تي إسن دير فينا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسي ما شاء الله أستاذ عبد الرحمن طالب رضا الله يعني مجاهد نجاو كأجرتي الحمد لله شيخ قدا نجاو كان أجرتي ربي قدا سبحانه وتعالى علم أبا جالو علم أبا دالو وري مودي ترى أجرتي مكا أجرتي طول الرتب ربي هاتاسيسو ibidda halkanii kaba kamara alaala mul'atu rabbi haa taasisu hedduu nama gammachiisa jazaakallahu khairan ifaajeen teessan ifaajeen da'waa kanaaf qalbiin teessan durirra yeroo ani gartee zamana iskuulii irraa isin beekurraa haga ammaatitti jirtan qabsoo tana tadiini rabbiin nama gartee ilmaanitti dabarsee ilmaan ilmaanitti dabarsu rabbi isin haa taasisu gama yaada keessaniitti as deebine torbaan dabre kana waan jiru kana dhaga'uun waan tokko tokko dhaga'uun haqallee arguun akka amma gartee waan tokko tokko namni keenya kun argitee waan deemu kana hubachuun akka amma gartee waan tokko tokko namni keenya waan barbaachisaa waan taateef hedduu tana keessatti ammoo konfliktiin adda addaa yookiin wal hubannaa dhabuun hedduu hawaasa keenyaatitti argamuun ni mul'ata. Kanuma ilaalchiftanii warroonni namoota keenya kana hamtuu argamte tana bakka itti godhuu qabnaa dhaabuu qabnaa wanni tun agartee waan baddu innahaa muntina waan ajooftu waan diinii ummata muslimaa keessa argamuu hin qabne obboleeyyan waliin jiran keessatti argamuu hin qabne jettaniitti yaaddanii sagantaa kana qindeessitan rabbi jazaa guddaa rabbiin isinii haa kafalu isiniin ja'a keessattuu ijoolleen asir miidiyaa kana irratti argitee dhageettiillee qabdan namni akka agartee doktora keenya aslii namni agartee ijoollee hedduutu asirra jira namni ani isaan hin beeyin illee baay'ee jira عالم كيسن دغيتني علماء كيسن دغيتني شيخوتا كينا دغيتني ابا غدا جتني ابا غدا تي شيخوتا دغاي ديرفتنا يو دبتو اسنين جزاك الله خيرا ربي سي كبجو الفات سينجن غاب غريو وان غرين اللي ست ار امو وان غري امو سر جالنا يو سي ار اللي غرا سفين وان قبني بسما كيني غاف امو حجان جرتو لي اسما اسفون يجا غرتي سيلي ربين بركاسي ها غدو جدا اكاسما جولته نبر اسير جرتن جفتي كيسنو اما دبين همتون دو بليم مؤمنات أرقمت وان غار إيمتي وان ديني نما جلاب الليس وان عبادة نما جلاب الليس وان أغرتي إنها حالك رسول جانين
وان عبادة نما جلا ديد نما جلا حامتو يعني وام الرسول إن الحالقة لا تحلق الشيء ولكن تحلق الدين ديني هيتجا ديني أكا مرقي حامتو واجرتوتي عبادة نما جلا هيت نما أبوليني والأبونتون إصلاح ذات البين يعني ربين قرآن كيست وأصله ذات بينكم إذا بكهد ربين دبتي قرآن كيست والأبي يو أرقمتي إصلاح قدون صلاة جي أصوم الكن دابتور إدو إصلاح قدو كان أجري قد الرقبة والرأجي كان أرقبت ربين إسنها تاسسو شفعان جبدو ربين قرآن كيست دبتي وبريين والأبد إدو سيناني نقايا بوسون برباكيسا وانتي قرين تقبا كانت دبتان تجري وانتي قرين تكيستي تلتان تجري واني مرتي اللي على كان في دانين بلسان دبي مالي دبي أرداتي في دبي مالي غراولي قبان جدان أدانين بلسان جيجا نماتي ورّي سيرا جركون ماني مسلماكم ماتي أي بي غري أمبرا تأفرت غرتي نمر رأي فتان تجري تجري انجزي غري وان غري أدوي ما غرتي أمت إسلاما كنافو وان غدي قباني حسان تجري وان غدي قباني كيسا دبتان تجري يو شري وي تكو وي همتو وي أرغمتو غمچو هغمتو دغا غمچو هغمتو نتة غرتي نم إسلاما خانيني تغرتي غمچون أرغمتو كان لالتاني ادو تينا تلچون ادو بليان كينا تلچون برباچسا وان داتيف اتمنتني والريادة كانان رفتن ربين قدان اسنها كبجو الفاتا جزاكم الله خيرا امو ارار ربي نوها بوسو ادو تينا ربي ها ارارسو ربي نوها ارارمو جبات داتي ان شاء الله سكنتا كان غمچون تمرا سنين جنة كما فربان تاري طالب رضا الله وان هدو نمني اتشاكتاي وان هدو اتنوركن akka nu dhibee malli nu harkaa babbaate tolchitan gad deebiftanii keessattuu asliillee barakadhatillee waan shayni keenya jedhan takka illee mormiin qabu jettee waan jettel ammoo sometime waan dhugaa irra dhaabatanii gizee namni yoo addunyaan kun lillee nama faallaa dhaabate yoo dhugaa qabaatan rabbi dhugaa ima fida dhugaan dhokatu dhugaa irra dhaabatanii walii abboomuun walii agartii ajajamuun wal dhagayuun kun sirna nu qabnu keessaayi sirna ummanni kun qabu yoo namni nama guddaan nama dubbate nama caqasuun namni guddina qabaatu mul'isa waan sun kanaaf ربي سنا ألفيسو جبادا إن شاء الله تعالى يسند أجيفتا سكنتا نما براتي دبرسا سنما ولين أسكيسة تاو كاميرا نشوفها أكاسيتي سند أجيفتا بارك الله فيكم هكذا سكنتا نكم قرأت تجي بارك الله فيكم عبد الرحمن الضيبيا نعم عندك درا يادا عبد الأجيتني على اتيانسا كوهمت الأستاذ شريار اتيانسا يراكم كم قوتن تكام يادا أستاذ وني قوتن أكما ماسلين جلكبك إيه رادي بتنا وسو يادا إيه قرأ جيني رت يادا جرودي سجلين كوجرا عدسو اتيانسا ما لي يادا عبدي abdiin haa dubbatu eegasii taaneeti waan jiru anillee achirra dubbadha jazakumullah khairu faadha galatooma Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. عبدي دبته Aidar haa dubbatu hangafallee waan ta'eefi. Sallana laatan isa. Abdiin dubbatudha. ايه akkas cuunfaa jiru lafa kaayati ustaaz Abdurrahman ايه سغالين كيسان جيرا isaa ol deebise asli haa cuunfaa lafa kaanii achirra dubbadha rakko قوم فعلا بكايا هايه هنجرا سغالين كيسان waan sila qalbii namaa Sagalee walitti warra jalaatitti qabdeetiin dhagahuun jette san fakkaata. haqiiqa jirus lafa keennee أستاذة
sagalee warra jalaatitti dhagamunatti fakkaate sirkii keessan kilir gootee deebite injira sagalee warra jalaa obsa warra jalaa sagalee ni jira usmiyye qoya usmiyye ababa darbe sagalee dhagame warra jalaa ababa darbe ababa tak ayya injira dubbadha sagalee jettee nama guddaa rabashinaga dubbadha hin dhagama hayyee amma asin dura wantoota jiru dubbatamee waan dubbatame san izannii ture san namni hunduu rabbiif jecha irra walii haa dabru haqiiqaan jirtullee tana iddoon irratti qalbii namaa walitti cabamtellee tana riyaalitii jiru wantoota waan silaa hawaasa kennanii ijaara jenne dubbannee deemuun kennanii yaadatama akkasuma ammallee wanta bulfatuu qabnus Dr. Asli wajjin dubbannee dhimma tanallee addatti nuu qabadhaa jettanii addatti qabannee asii deemne laakiin hedduun namaa bootaa nu kennee fi araara nuti hawaasa gidduutti kenne san afaaniin nuu fudhate malee haqiiqaan hin fudhanne afaaniin fudhate malee haqiiqaan hin fudhanne akkuma gadi baheen barreeffama wantoota garaa ka darbee jira namni martuu anillee eenyu gadi humayne suuyii warri kenna jedhu tokko anillee eenyu gadi ebalullee akkana jalqabe ebalullee itti aane ebalullee akkana jalqabe ebalullee itti aane yaada jedhu haala saniin darbaa ture haqiiqaa ammoo wanni hawaasni kiyya beekuu qabu wanni jala sararee isin himu tokko jira addisuun islaamummaa keessaa bahee jedhe odoo addisuun islaamummaa keessaa hin baane wanni namni shakku jira ni jira an akka xaalibuutitti waan shakku ni qaba yoo 99 waan inni shakku qabaatee takkatti inni islaamummaa keessa dhaabatu wayii beeke 99 shayxaanni achi dhiibe san dhibba takkatti hafte ittiin dabaluu jechotu ummata muslimaa irraa eeggamu nama rabbi amaneerraa nama shayxaanni harkisu san shayxaannu 99 si harkise takkatti hafte anatu itti sii dabalaa dhibba sii guutaan nama rabbi amanirraa malu haqiiqaa kana jala sararamee akkasitti beekamuu qabaa jechuudha haasomni haasawamu qalbii namaa cabsee adeemsa wayii balleessuun isaa shakkiin qaba nuti kadeeme sun deemuun diinii irratti illee wanni ni hir'isu hin jiru amanullee ufiif kafarullee ufiif laakiin ammoo dhimma san isninuu deemaa jira jennee waa itti dabaluun ammoo nurraan eeggamu waan taateef ammaaf obboleessa kenna abdi kaleessa illee diinii dhufnaan obboleessa kenna jennee ofi qabanne akkasuma ammallee rakkoon irra geennaan ni yaalanna jennee fudhanne haga humnaati waan danda'ameen qooda namuu fudhatuu qabullee fudhanne garuu wanni sun amma galma gahee yookaan fayyaan isaa hin xumuran amma yeroo dubbisu kana na dhukkuba jedhaatu abdii kiyya yoo si dhukkubellee dhukkubni qaamaa san caalaa kasammuu kanatu si miidha yoo waan feetee taate hawaasa islaamaattu si eegaa jira koottu nu obsi jenne haala isa dhukkubuun dhukkuba ufiisan ufitti gadi qabatee iddoo kana dhufe haqiiqatti kan akkasi beekamuu qabu silaanu'uu rakkotu dhibeen qaama saalaa nama qabe saala nama fixachiisaafi malee yeroo ammaan tanaa fayyaa isaa dursinee yaallee kaane hanqisullee balleessullee dogongorullee waan wayii dalagullee akkasitti dubbanna malee haala inni qaamaan dhukkubsatee qaamni isaa waddameen haasawa biroo haasawuun namni biroo isa kumatuun silaanurraan mal ammaaf guutuu jigee haguma hafte ol qabanii jedhan guutuu jigee haguma hafte ol qaban jedhanii wanni akka walii galaatitti gamanattis hanqoo jiru laalleerra gamanattis gama abdiitiin illee hanqoo wayii jira gama haydariitiin illee hanqoo jira akkasuma baadarriitiin namoota biroo irra caalaa namoonni hawaasni kee hubatuu qabu hanqoon abdii bira jira jennu caalaa adeemsii fi haasawaa fi darbannaan obboleeyyuu kenna haydarii fi abuudarrii fi ebaluu kan namoota hafan biraan deemamu sun gonkumaa sirrii miti kan ammoo jala sararree walitti himna haqiiqaa jiru waan taateef maaliif jennaan namni nama yaalatee nama komata malee iddoo wayiitiin nama gahee nama himata malee yoo innuu dogongore obboleessi inni qabu nu qaamni abbaan nu namni isa silaa ufitti qabu nu ta'uusaa
jala sararree balesa kenna Haydar Abdii Bilisummaa ni jaalanna. Dalagaa inni dalageeffammoo akka nama tokkootitti aanini waan jiru kana haqiiqaa jiru jala sararree itti himnee jirra. Sirrii miti jenne nuti nama warra shayxaanaa wal dhiibuu miti jennee jala sararree itti himnee jirra. Adeemsi kee sirrii miti, sin fakkaatu, sin madaalu. Nama kayriin isa himte hamtuun isa himuun sirraa hin malu. Yoo ta'ellee namni biroo qaamni biroo haaluu qaba jennee waan kanatti himnee jirra. Kanaaf amma wanni nuti lafa kennu Haydar kennas akkasuma Abbo Darri illee hadha booda namni yoo rakkoo qabaate lafarratti hayyuu garagaraa biratti himatuun alatti social media irratti yoo ol bahee kawaa maxxansu taate yoo kawaa horaabu taate sun nama hawaasa keenna adda diigu nama summi ummata keenna keessa darbee ijaarama hawaasa keennaan barbaanne jennee jala sararree lafa kennee jirra. Hayyoota waliin illee dubbanne ka isaa ta'e nu fudhata kadidellee lakki jedhee tumaan waan jiru ifatti nutti dubbata. Kanaaf nuti maqaa diinii himannee ulamaa'i uf keessa kennee namoota akka doktora kennaa akka ustaada kennaa Sheek Riyaadii namoonni kunniin bootaa jirutti yoo akkuma Hajaasan Alii walee jedhe san hayyuu tokkoon hawaasa ijaaramu argine ka ofii hayyuun jiru hawaasa diigamullee rabbi nutti fide jechaasa yoo taate malee nuti sadarkaa kana keessatti nama loluu miti. Kanaaf gama Haydar Abdii Bilisummaatiif Abu Zarrillee wanni isin haasoftaniif wanni isin possottan gonkumaa isin hin madaalu. Adeemsi sun sirrii miti biraa galaati dhiifama waan daladdan keessatti obboleessa kenna Abdii nuu gaafadhaa jechaa isin irraa barbaada. Abdii kennas ni jaalanna obboleessa kenna obboleessa qabnu keessaallee ka kunuunsa barbaadu dhalattuudha waan taateef. Akkasuma ammallee nama dhallee qaamni isaa miidhamee waan jiru kana keessatti kunuunsatti hajamu. Islaamummaatti dhufutti kunuunsa hajama. Fayyaa isaa dhabuu keessatti qormaata isarra gaheef kunuunsatti hajamu. Lachuttuu kana ta'ee osoo jiru waan argame obsee akkuma kaleessa obsesan eeganaa nuun gaatutu ture malee wanni kun Haydariif ebaluuf jedhee wantoota mallaqa tiraansfarii ta'e kasanuu fedhii ofii irratti ta'e waan kaleessa kallattii kamiinuu tolaa walii dalagan san deebisaniituma waan sammattan sun sitti gama kanaan hin gammannelle waan kana sirrii hin dalagnelle dhiisi jenneeni adeemsi sun sirrii miti jedhee odoo ani hin dubbisiniin dura aninuu waan fedhe abbaan fedhe maqaa kiyya haa kaasu ani eeganaa obsutu mala hawaasa abbaanaa ta'e ka haadhanaa ta'e ka mataa irratti na baatee dhibee keena waliin dhibame sallaaluu qaba waan sammaxxansuu san itti uflaalee jira jedhee dura inumaayyuu barreeffama biroo barreesse walumaa galatti ammoo waan kana ammallee afaaniin nu dubbattan ammoo nu barbaannu maali hundi namni rabbii isaa sodaatu namni hawaasni kiyya haa ijaaramuu jedhu namni uflaaluu dhiisee hawaasa isaa laalu maaliif namni kun gamana godha jidduu lamaanitti eeganaa zanni waliif badaala namni rabbii kiyya sodaadhaa jedhu namni hawaasa kiyya ni ijaaraa jedhu namni yoo miidhamellee rabbirraa mindaa barbaada duniyaatti wanni ani barbaada deemu hin jiru jedhu waan qara maxxanse guutuu social media irraa kaasee haasawa bareedaa ani ammallee wali araaramnee jirra waan qalbii nama rabbi amanee fayyisu social media irratti nu barreesse karaa kanaan ummata kana ijaaruuf dhufne waan kana Abu Darriin argatuu dhabe malee namoota marattu himeera obboleessa keenya Haydariin illee waan kana yaadanii fudhadhallee jedheera ammallee nuu dubbata wanni nu haasawa barbaannu an akkana ta'ee waan akkasiitiif akkana ta'ee sababa akkana wanni nu barbaannu tokko hin jiru waan ulamaa'iin hayyuun islaamaa murteesse fuudhe waan qara maxxanse ni kaasa obboleessa kiyya dhiifama gaafadha tana isarraa barbaada akkasuma Abu Darrillee ani waan haasawee fi waan dalage keessattillee peejii kiyarraa ni kaasa waan miidheef obboleessi kee dhiifama gaafadha kana qofa obboleessi kee Abdiinillee waan social media irra maxxanseessan ni kaasa eegana ammallee hawaasa kee kazanii natti badee fi obboleeyyuu kiyyallee ka qalbii cabsee dhiifama ni gaafadha kana booda achiin booda akkamitti ammoo fuuldura waliin deemna eeganaa ka waliin haasofnu ta'a wanni nu dhufneen taana namni hunduu
namni huntuu kiiloon isii walaa caaltu malee sooshaal miidiyaa irratti wal baasuun isa hin madaalu bu'aa duniyaallee hin qabu ta'aakiraallee hin qabu hawaan hawaasni kiyyallee qabutu tanaa miti hawaasni kiyya yoo rakkoonillee jiraate hayyuu wal gahata yoo hanqoonillee jiraate hayyuu wal qabatu tunurraa bareeda malee hadda sooshaal miidiyaa irratti ol baafnee haasa'uun gonkuma nun fakkaatullee nun madaalullee tana nurraa fudhatu haasawa daqiiqaa takkaa lama bazzii gabbaa bazzaa woxxan feenu daqiiqaa jiru walitti himna doktor Asliikiya tana qalbii keessan naa fudhatta akkasitti dhufeeni waan sirraahuu fi waan dabalamuu qabu itti naa dabalta akkasumas ustaadni kennallee kanaan dhufee tana sinirraa dhaga'uu barbaannaa waan hafee doktor Aslii fi ustaadni kennatti nu haa dabalanii yaada tana ummata irraa dhageenne ummata kenna sufnee dhaamsana si haa jiru dhaamnee ijaarama kenna addunyaan haa dhageettuu gargar galuudhaaf barbaannaa itti nuuf uftan. Barakallahu fiikum dubbin taphatii olamaanni kenna osoo nun tuffatin nu kabajanii namaan nu qixxeessitanii nuhi waan beeyne kana bira dhufuu keessaniif jalqabarratti hundi keessan galatooma hawaasni bal'aan Oromoo as jala jirtanillee warroonni amantii garaagaraa qabdaniif uummanni kenna keessan hundi keessan galatooma ulfaadha rabbi isin haa kabaju dubbiin nama beekaa biratti nama dhibdi anama waan jedhuun qabu garuu immoo akka nama miidiyaa kanarra jiru tokkotti ani keessatti waan na hubatuu qabdan isin amma warri walitti qirjedhellee warri iji shakkiitti walloltan yoo jiraattan anama wallahi kama dhugaatitti jibbaa nama kamilleen qabu hundi isaanitu kiyyaa immootu waa'ee keessanillee waa'ee abdillee ka heeydarillee ka abaadarrillee waan kanarraa wanni ani beeku takka hin jiru namni keessan abdii anaaf abdiin takka walii barreessine hin beeynu anaaf heeydarillee akkasuma abaadarriin yeroo tokko tokkoon singiliidha shamarran mana kee kana oolan keessaa takka shari'aan manaan naa fidi sanuu waan guyyaa shan jahan geenne rakkina singilummaa isaanii ni sobu walii barreessina takka hamaa nama walitti kaafneen beeynu yeroo tokko tokko dhaabbata isaanii promoot godhachuu waan barbaadanii fi yeroo gastillee yeroo keessallee waa'ee sultaan alkayri natti hin dubbatanii sanuu samoonii mucaa wayii makkatti jalaa bade san waliin haasofne karaa kanaan akkatti hubadhaa amma fakkeenyaaf xiqqashoo gizee garii haasofni kiyyaa oolu badaa wayii waan kiyya asirratti ebalu dubbate maal waan akkasii san wallaahi akka gadhee isinitti hima namni tokko hamaa abdillee gaarii abdillee hamaa heeydarillee gaarii heeydarillee hamaa abaadarillee hamaa heeydarillee abaadarillee namni natti hime hin jiru gaarummaa keessanillee natti hime hin jiru gaarummaa keessanillee waa hundaa ollaanii maratti waliin agarraa karaa kanaan hubadhaa shakkii keessa aslii bira eenyu dura keessa dubbiin kakawoo jiraatif anumaan duuba waliin mufattanii waan fidellee shayxaanuma fide kayrimaa fi dubbiin gariin sharrii fakkaatte kayrii taati akira dubbii isii rabbi kayrii haa godhu kanuma jechuu barbaadaani baabaa sheerrii haadhimoo Dr. Abdurrahmaanii kenninaree carraa akka ol ga'u eenyu kennina. Kenna barakallahu fiikum boodarratti dabalaan illee. Eenyu carraan baabaa sheerrii haadhi? ميوتر جيرتان بابا جزاكم الله خيرا والفار لقلتهم ايدار ابا بادر يو ديفيد قد دبلو اسو هنقابات ولا جريتي سلا بريده لما دبلت سغلين كي جرامي اباسينا سغلين جرا غرو كتوكو كيري ما سغلين كو جرا جماعه ايدر ما وطال ايدر ديفيسا بسم الله خليني نقرا انجرامي ايدر انجرا امو انجرا دبدا سغلين كيسا اما انجران سيا انجرامي سغلين كيسا انجرا استاذ سغلين انجرا جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم اولت قالتوما استاذ عبد الرحمن طالب رضا الله ربين المكان انقافها دائما سبيتي دائما كان كارجه قدتي صدركا كان جو الحمد لله بقى ربي سنجمتشيسن وجمتشيسه داي على ما ربنا وها قولوا جدي برد فشعيبين ربي قال ما انه ها جو جدا
كوتا جباري هن أنت تنقتي في الدي الحمد لله جديبر الف كبرا أمو في الحقيقة تكو دوبت ديب إيه واجد إيه كأتي جرا آكرات أفو برباده أنشو إيه بينجزي سبيي بيكا إم بيتناك اتباعكم الحمد لله قدتي أجنا جاي أرجو يساتين باي جمده لما كان الرت أمو دبي سلا أولا دمت تندبني هاتأو دبين تون أما اللي أولا وهفني جنان ددبات أما بود اللي ددبون يسيه نفتو كناف سبب دبي ويجل تبرباد دجارسون هيون كلي سو دبتو سبب يسي هون دراب الليسن إجولي لما أنتو والناس سجدان إجولي لما والناس افتدائمة كرافي قاكون مكجلت لكته يو إني في قيدو في هاو جدين كون نايكو في ديني أفاني فنياني بيه هندي بمي هندو قم آنا باسي جي من كن متى جايباتي جارسوني رومو كندور مالي جنان دائما ناسي سيكمي قم قدبات أبدان جنان ودون ناسف نينايا ودون ناني كفا ودون كفني دبما ودون دبمني دعا جدن أدمسي أول الرابده أنقم ما دبي بالليس أدمار وبليسي كينا كا ركون الرجالي جرى إسلام ما دفه أكه هبتنجوتون هواسا كينا نما توكو أك إسلام تأو أك إسلام ما تتلي سيمنا ملي أك إسلام تأوف والنساء كفلا ننجو المهم إيجاس دفين بودتي ركون كن اتقال ركو اتقال كنا هنگا أماتت ركون كن ركو قد ركو نما توكو دي سنيمت سبيشال أكا الدنيا تت نمني كن غرغار مار وان غرغار مارو كنا هنكنا كنا كورين أف دبات أما اللي هنكنا كورين كبو هنكنا نموني كي نبي جرتان أتش بر جرتان اسنيف دباتشو برباد أما اللي هنكني كن سراو ملي مجان كل اللي يعلم ودوغان اللي باتو نمن اللي الدنغور هون درايو ونكم بي ملي ما جنان المكان أورمو هيدا راتي بلسما وجرات ديبي مجان كن أورمو ما اللي كنا كأورمون كإسلام انتان اللي أورمو ما دان كيالا اللي جرا كنو جمانس جرا مبارك فاسلين اسجراني أورمو ما دان نمني دبامي كالين إساء إنو تأيالا اللي جرا سيرا بالربا إيقوريت أورمو ما دان أورمو بكا اللي برد أبنير كناف أورمو ما اللي بروما دابنا أوتو إسلامة اللي باتي إني أموها كبراتونو براقب كناف dhimmi akkanatti deemu kun osoo akkaawuntii isa tokko irratti deemuu baate adda rakkoo kana mara illee gahu osoo koree irra jiraatee qarshiin kun koree irra bu'ee waan isa barbaachisullee koree beeka haga galillee koree beeka silaa dhimma isaa hoo haadha tiyya jedhe mucaa kiyya jedhe jedhan abbeeraan mucaa obboleessaatiin ka haateessi qabdu ka abbeessi haadu maaliif boottaa jedhee jaan isinii galaami كهواسين كون يسيالا نجدارو كهجا ما بويارو تكو جتشون أبدين وانت دبري تدعمي كلماتي ببرسوسون اللي تكو يسي أكمره فستاز نجداني وان وما تتندي بملي أشد يسيبرلو وان أما كوري كان اللي صدركا كان عنجي كورن كيوكا على جنبي وان جد مويكابا هاتا وصدركا كان جاون تور أما اللي أستاذ دينجد درب جزاي سني هذا بودو بينا مو الرئيس أباتا ثاني في الدن شيخ عبد الرحمن المكي أنا في المشي عبد الرحمن إن أري رتر كتاني طالب وجارسن سينا دائما علمي دار ربي قدسي نعم ربي قال ما نهاجو ربي أما اللي رانو هاجالة دلقا إنساني كيس ربين إخلاصا وهاكاو كنا فنما وني جتشو برباد مالي كراغا بابت لين قد هاجا يسندبي تنان أصلي قالتهم فتشو بربادا ودو مال دبتشو باتني أنجزي فولا كيسان أرجع نيسي دبيجة المعالم ربي سران هاباسو مجا المانتي ربي عالمان سيها قولو لغانا ما رسون انتا وقالتو مي والفاتو سينجر أصدي بيعمل اللي أستاذي كيه إيجا دبي كان فتن يم وان جرولي تا إني دائما جديل كاتلي وان جرولي هند إسا ولد ديبستاني كوري حركات ديبستاني إسا اللي دائما اللي كوري كانك نتاني كورين كون وان وجتو أكا وجتو يوي هنگورين أمس ون كون ديمي نموت ولي بوسون إنسا هنف إسني كلامي مالي جنان
كأمني كن إسايادو إني نوم مرتفتني دائما كي يلي جري نولي جري إني نوم مرتفتني برين هركت نما تجري مكينا وانجلو اللي سلات دوسو كوري هرك جراتي برين كن مري ملين باو سير ملين باو هاga إسايالة hawaasni kunillee haga xumuraa irraan deebu wanni caccameessan bidaaru ammallee kan ammallee waan maqaa isaatiin jiru koreen akkaawuntiin banamee koree sanirra deebi'ee waan hanqatellee waan ga'ellee waan irraa hafellee waan isaa godhanillee san akkasitti godhaniif jazakumullahu khairan kan ammallee hamma kun hin sirraayinitti wanni kun jalumaan ciccitaa deema amma warra kolfaa taaneerra miidiyaa kanarratti warra kolfaa taaneerra sababbiin hoo jennaan ajanda barbaada ajanda badiqqoo barbaada ummanni tokko miidiyaa kanarratti maran jedhu warra gaggaariitu jira bifa kanaan yoo hin deeminitti ammas adeemsi fuulduraallee hin taatu duraallee wanni akkanaa kun hin taatu gargaarsa sadarkaa haganaa ga'u kana dhiisiiti waan xiqqooyyuu bifa koreetiin yoo deemeetiin jedhe bareeda koree rabbi sodaata koree kana keessa ammoo nama yaada gaarii qabu jira namni mucaa kanaa hammeenna yaadu tokko hin jiru wallahi namni baga gubate jedhu yoo nama azalitti rabbiin isaa badii dabarse taate malee namni hammeenna nama jaalatu hin jiru ka islaama ta'e dhiisiiti oromummaanu oromoollee ta'uu baate ilma namummaattuunu waan isarra ga'e kana bifa kanaan baga irra ga'e تدورم هيدر يزرق هيدر ما ملك أرارته سنتين هيدر يقعد يجرات نمني هيدر تي يا ترى بعض الرفاع تدورا كأرارة جبوا شنطة هاي ترى عرفوا كان جزاكم الله خيرا بالبلة نرتبوا ولو ما قالتي والنسنتين كانوا سرا واما اللي استاذ طالب رد الله تي بسا كوري دراتو تاي كوري براتو اتمتني ون كن امس غرا كوري تدبي دوغان جرتو غبافما هنكن نجر همما يو اكسين ديمت ولت لنا منبوس ون كن اما اللي بكا هنتانت كوني نما اصلين اسامي دي غوداري كوني نما نمني اسر دبتارو اسامي دي غودي كون امو اكبرا جدات وان هد kana karama kanaan bira lufa kagama waa'ee obboleessa keenya oromummaadhaan obboleessa Addisuu Raggaasaadha namni amanullee ufiifi kafarullee ufiifi malee islaamummaan dirqama yoo namoonni wayii asii hin deebi'in yoo namoonni wayii asii hin deebi'in islaamummaadhaa deebanis homaan dabalin hafanis homaan hir'isanillee deeban ammoo lubbuma ofiitiif deeban jecha inni jedhetu namallee aarsee namnillee waadu dubbate maali jennaan viidiyoolee san dhaggeeffataniittanii haa ta'u sababa isaa ammonu abdii haqiiqaa islaamummaa keessa jirutti waa jechuun nurraan deemu karaa gabaabatti sun achuma biraa deebina eega isaa ga'ee deebi'eetiin jedhe yoo inni ammoo islaamummaa kan arrabsu islaamummaa waa ka jedhu taate gatii biraa dhoofnaaf malee kanaan walitti hin qabnu waan kanaan wal qabatu miti jedhee bira lufa kabraa as fudhatee ammoo oofanii kun kufrii deebisanii warri jettu rabbi sodaadhaa obboleeyyan kiyya rabbi sodaadha maali jennaan haqa jiru dhugaan tunaa baatu wanna tana walii gallee nama kana haa yaalannu jedhame malee hawaasni kun asii wal ga'ee akkana goonaa namni jedhellee hin jiru namni nama kafarsullee hin jiru namni amantaa tana fuudhee namaa kennullee hin jiru amantaa abbaan itti yaadda'ee amane itti yaadda'ee keessaa deebi'ee rabbiin isaa haa laaffisu rabbiin haqatti isaa haa deebisu kanumaan bira lufa kanallee guddaa kanallee gatii itti kennee bira lufu waan amma obboleeyyan kiyyaa ammoo obboleeyyan kiyyaa rabbiif jecha eega jechuun amma lafaa kaatetti hanqinna jirullee gamaa gamanaallee dhugaa jirullee kaaniirani rabbii keessaniif jecha osoo dubbii keessan deemne akka dhiifama gootan asumaan ergaa dabarfadha warri ammoo jala kana jirtan yeroo dheeraa wal hubachoon duratti waan barreessinaati duursinee akka wal hubannu isiniin jedha rabbi muraada keessan haa guutu hajaa teessan rabbii walitti haa qabu mana aslii mana barakaa rabbi nu haa godhu waa yaaddan rabbi isinii haa guutu obboleeyyan kiyyaa warra koreedha warra ammoo amma maqaa tuqan obboleessa kiyyaa Abaazar ooyfiinillee nama gatii Heeydarillee yoo jala kana jiraatte ol deebi'ii waan jedhan kana waan sheenni ustaaz Xaalib Ridallaan jedhan kana fudhaa dhiifamallee godhaa bira lufa kanatu nu fakkaatallee halullee wal ba'u nurraan deemu akkuma rabbiin quraanaan jedhu muumina jechuun nunni wal kaadhimiina al-ghayza wal aafina anin naasi wallahu yuhibbul muhsinin gara hanqoon dhabanii gara obsaa dhabanii jettee oromoon mammaakteeti akkuma sanii rabbiin illee quraanaan
مؤمنة جتشون نمدلنسو واللي قد ليكم سجراني وان كليس سنغا انغا فجرتنا وليتاتا أدى ولي مفتني أمو واني ممنتنو كنين تكو ندعاتا نفكاتو ميد أبنو الله ميد أمسن بعد النتم ما يروح الدو نمني الدو أكاي منبو فتاسرت شيكوتينهم جدا وآرو مالي جنان طالبو جالا كان بربادا وري مريتا نقبر يكون ودولا كناف abdiin illee akkasuma obboleeyyan kiyya ilmaan tiyya abaazarrii fi haydar abdii bilisummaa illee waan amma isheen nu dhaamatan isin dhaamatan kana osoo waan takka gamaa gamanan dubbanne dhiifama illee godhaati kaasuullee waadaa galaa kaasallee isiniin jedha abdiin illee hawaasa kana garaa kennadhu obboleeyyan kana garaa kennadhu dhugaa jiru bifa kanaan waliin deemi warri biyya keessaa ammoo koreen waan kana sirreessaa eega sirreessitaniin boodatti waan isaa hanqatullee laala daa'imni sunillee keessan ilmi kunillee keessan oromummaan illee keessan oromummaanuu yaaladhaa islaamummaan illee yaaladhaa isiniin jedha akka ammoo wanni kun deddeebee gaagaamni kun akka lamuu hin dhufne warri biyyaan nurraa godha warra miidiyaatii mitinu warra diida jiruu miti dhimma kana warra lafatti wal ga'uu dandeettantu fixuu danda'a isin fidnaan wanni asirratti kaafamee dubbatamuun hin jiru hanqinna achi dhalatetu asirra nu mudataara hanqinna achitti argametu asirra nu dhufaara aslillee gaafa duraa ka jedhellee kana rabbi jazaa isinii haa deebi'u hunda keessanu ulfaadhaa galatooma abdii raggaasaa illee gaaf duraa dhuftee anatu isinii balleesse jettee obboleessa kiyya kabajamaa mucaa keenna asliillee dhiifama gaafattee hawaasa keellee dhiifama gaafatte ammas garaa keellee gara hawaasaa kana deebisaa dhaamsi xumuraa akka qabu yoo jiraate sodaa rabbiiti obboleeyyan kiyya sodaa rabbiiti ulamaa'ota keessan kunuunfadhaa isiniin jedha akka mareef abbaan seenaa jedhe kana aalimman keessan kunuunfadhaa ufi qabaa jazakallah kheer ulfaadhaa galatooma yoo inni itti na deebisaa jiraate booda itti deebi'aa geeffadhe doktor Am. ما وان ده بزني فكرت نوت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه دار مال ده استاذ علي ورا Use the right two lanes. والله بيك وانا درت اجازي في عند بدوا. سيدا ولا استاذ علي بن ولا ده يعني قوي يعني نما تكش ولدي مفتاح كيو انه نما ولدي مفتشيسو مالا دكتور مفازين سوبا يجرو دو بدي جلاباف تن يرو في الله كسسني ويا. يرو ما ورا امريكا تو كفر جري جرو اسكيت أغادي بني في الراباسة يسي الرنا الراباسة والجلا سنيابات وقصت ارقام ادري تنو دول جيسا كايه ايت دا نوام 3.7 miles. Left. استاذ علي بربادا يلا كان duraan dursee assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu isiniin jechuu barbaada itti aansuudhaani dhimmi nuti irratti haasahaa turre dhimmuma dheengadda dhumate dhimma dheengadda xaalibuu ridallaa fixaniidha akka gaafsaniiti dubbii kanas bakkaan kaafne waa irratti illee haasofne nutti fakkaatu jidduudhaan dogongora obboleessa keenya abdii raggaasaatii fi heydariin jiddutti gama feesbuukaatiin barraa irratti kaleessa doktor Asliim mana bananii jennaan ol seenee yoo ka isa kana akkana jiru kana ka komishinii irraa fudhatu ta'e heydar sirriin jiru waan jedhu aslii irra dubbadhe asliinu atuu maxxansite way waa fudhatteeree jedheen aslimaanu mataa keetinu ani gara kiyyaasu muni wani rabbinatti beekun jiru yoo lakki warri hattuu jedhu asjala san guyyaan ol gaafannu hin jira yoo lakki waan irraa fudhate jedhe kenoo abdiin kana gama kiyya achi as heydariinu guyyaa har'aatu wallollee addaan buune dhimmuma kana irratti maal irratti dhimma kana irratti akkam fudhatta wayoo fudhatte sirrii miti waan jedhamu irratti achi as akka amma xaalibuun jedhanitti ani waan abdii badaalleen haasofne deebi'ee immoo gaseentanii ilaaluu hin deendanii feejii feesbuuka kiyyaa irratti illee waan badaan maxxansine tiktookii irratti illee viidiyoo badaan maxxansine wanni urga gaafa araaramneeti jiru wanti jiru anaaf heydar kaleessa afaan keessa walitti bu'utu jira hadda guyyaallee afaan keessa walitti bu'utu jira malee ani waan kaafkaan araara godhanirra wanni an duuba deebi'u hin jiru yoo araarri deengaddaa sun hin taane jettan immoo irra deebinee isin araarsinaa jedhaa malee sanii miti jechuu barbaadee wanni hawaasni kiyya naa beeku immoo ani heydaruu sirriin jiru yoo ka mallaqa san fudhatu sirriin jirtu heydaritti dawalte walitti سلطان الخير نمت لما أوصلني متقول أرى أستاذ بهيدر الدولة سلطان الخير أبازر هيدر بالبلي عبدي أستاذ طالب ورد الله يتبل بالأبديات الله إذا نتركين فادي دملا هيدر الدولة لأنه كم خرجا كنا كذا هيريان هيدر اندبهم
Galeen kee jira doktora. jechuun sagaleen keessan hin jira osoo jarri lamaan ol deebi'anii barbaadetti ustaadni osoo deebi'anii keessattu. Isin abdii bira hin jiru asli. Amma isin dubbii tortorfataa jirtanii akkanumatti qadaada ofii godhaa isin hin jedhan. Ani juma tokko nama laalaaf jedhee dhiifama garuu yoo hin haasaan leettan haasaa. Wayuu arginaan amma isin sadiinuu ofii godha yaanii miree ustaadni. Bu'eenillee wal buufte koree. Ya Rabbi. Warri koree maa dheesse abdii jala. Ilaa ustaada neetworkiin qabuun mala Haydarii fi Abaadarii deebi'a wallahi. Ana wajjin wal lolta. Ol deebi'a. Ija ummata nama kurajaa kanarratti koottaa dubbii kana ofirraa fixa. Onnee ummataa keessaa isin baasa wallaan kakadhe. Kunoo sheekotaa fi ummata nama kurajaa kanarratti isinitti maala. Kunnuqiin hin taatu. Xuruu adeellam. Maal inni kaabdii isin dheessisin? Salaamu alaikum. Kutaa yeroo ofisii westi godhanii isin eegaa jiraniimi? وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مبين. Waalaikum salaam wa rahmatullahi. Doktor Tarawih dah kita sekendi rumah Quran amsoi kan ergawai Ustaz Ustaz Kenada. Kennat. Galatomi Ustaz Ustaz Kenya Baba Sheikh Riyad Abu Sabraddin hunda kesan makina no fara di mana koda Ustaz Kenya Talibuddin hundum kesan yu adalah kesan de wanni amma de majiru waan fokkotaatu deemaa jira dhaamsa bareechaati gadi qabaa nu dhaabaa ummatatti dulli maqaa obboleessa isaa addisuutiin sababii addisuutiif itti gaafatamaan islaamummaatti gaafa dhufu karaa isaatiin haa dhufu malee gaafa deemu ofiif deeme islaamummaa keessaa abbaan barbaade yoo deeme islaamummaatti wanti inni hidhisu hin jiru ibiddarraa afan bisuudhaaf dhufe deemee itti deebee dantaasaati isaaf isa laallata garuu duulli amma xiqqoo sii deemaa jiru miidiyaa kanarra duula biraati isii kana dhaamsa ijoollee keenya ijoollee islaamaatti dhaamsa nu dhaama kan biraa immoo bakka isin jirtan nutti waa dubbatu Abaadarri Haydar yoo jira jiraatan Abaadarba. Haydar. Warri modiitara Ustaaz Xaalibuu barbaada. Sultaan Alkair. Sultaan Alkair. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikum salaam. Haydaritti maan hundawwal? ميسنجر ايوته كويش ميسنجر عمالي خلت ندولون دندو كوي بكر تليجرام ندولا في Messenger mandawwala ka online jiraan sirki tirin waan qabne. yaa warra komentii kanaa adda moo eenyuun arga sallaata hattuu Namuu quba qaba dhimma kanaati wayii dirqamatti dawwaluu barbaachisaa as tatta'a namoota waas gubbaa taa'ee gallaaru jira. Ustaaz Xaalibuu no jiran jara kana isaan neetworkiin dinuun ol qaqqabaa ture. Ustaaz Xaalibuu barbaada mee warri modiitara jala kana. أصلي السلام عليكم ورحمة الله Waalaikum salaam abdi. بالله أنا رات مولا باينا ركوبارنا Aishi. معلش ديفهم والله أستاذ متكائنة تكو دبي هيدر مالث جرن دكتور عبد الرحمن تركي ثاني تونولو إذا نفت فودا كاموجا بك إذا نين بوتني مال كذا شيء نتوقع بياده مش يكون مبراتو نكاح الأمي كذا نكاحه Asli. Bari waan jenne ka dubbiin agartee adamtuyyuu hin dhabamtee sanuma caqasu jirra bar Haydarii fi amma silaa wanni jiru baleseen abdii hedduu waan jiruu fi koreedhaan waan kana qindeessite rakkoo amma jiru kana jala qulqulleessuu qabaa ka Sheekh Abdurrahmaan lafa kaaniit. Haydar jiraatee waan jedhin maal goona. Haydar maadhees. Shariyaa dillee isinuma dhageeffatu jirani. Noo sirrii miti dubbii ati jette sanga waan dhugaa walitti dubbatanii namni eega waliin waa yaada kana Haydar gootu deebi. okee jedhan. Waan galtee biraan fala.
كوت برتلي ديبسا ودا دانو ديبسا ودا كيني ولين دبتاني لنبقى تاني فريد الله اوكي السلام عليكم أستي دوار وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تكو ورا دبدو يرو قصچو فيلن ايشي يا قبرتي ورري فرفتني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام نوف كل شان نمو قد رتنا ساجرا indirect direct walu bachu dadabun ilma nama gidduutti waan uumamudha dhugaa obbolota ko isin obboleessa keenya miti yoona jettan leesinaaf obboleessa koodha obboleetti tokkodha saamo isaa islaamummaa walitti qabna namni islaamaa kamuu obbolaadha ana obboleessa ko addisuu sakaleessa challenge kan hundumaa keetti na dhiise kaafare resinto obbolota koodha sanasa ta'u kanasi an dhuguma lola kallattii garaagaraatiin narra jira yoo xiqqaate karaa 4-5 please na hubadhaa jechuun barbaada namoonni sagalee koo dhagaa jirtan dhukkubbiin an keessa jiru waan namni ittiin wal'aansoo kana namaan itti wal qabu ittiin deemu ittiin sochoosoo hin taane waan namni ittiin ciisudha waan namni ittiin namatti dubbachuu hin dandeenyedha qaamaan warri dhufanii argan jiru viidiyoos argaa jirtu በጣም ከባድ ነው ወላሂ ዋንን ከዛ ኦል ዋንን ከዛ ብሉ አርማ ረቢቱ ወልቤካ ከነራን ከነፌ አን ኡስታዝ ጣሊቡን ፋ ነሞኒ ሳኔ ወጂን ጅራን ሁንዶም ተሩፈኒና አርጋኒቱ ነሞ ቆፋ ኩ ዱኩባ ከን ባቻ ዳይማዎችን ቆባ ቆረከቻ ጅሩ ዳኒ ያደኒ ዳይሚኛ ታይን ኦጋን ኡፈታ እኒ ቀታ ዋሂዱቱ ጅራ ከነብራን ዱላ ሚዲያቱ ጅራ way miliyoona 10 jaalle hayyee jenne dhiisne warra lafa wajjin garuu zirziriisa waan hundumaa lafa keenya dhugaan jiru kana fakkaata jenne birriin galu miliyoona 16 haa ta'u maaliif gale eenyutu galche maalirratti galche waan jedhu san hundumaa ustaas xaalibaa wajjin namoota isaanii wajjin jiran wajjin ilaalleerra hojiitu jira dhimmaaf namni natti ergachuutu jira baasuutu jira waa meeqatu jira ilmi namaa wajjin hariiroo qabaa hojii hojjeta jireenya dhuunfaasaa geggeeffata statement jechuun kun kanaaf gasheen jedhu sun hundumtuu walitti qabameetu abdiirra miliyoona 16tu gale jedhama alaa kulli haal haa ta'u innis dhuguma garuu maaliif gale aneenyooti kan abdiidha hawaasuma kanatu hunda isaa gasheefi ka jedhu hawaasi innis ta'e asliinis akka hin hubatu barbaadeeni sanas haa ta'u kanasi darbeera hawaasi koona bira dhaabbattanii fayyaa koo ka biyya alaayyuu miti biyya keessatti du'arraan hambistan sababa ta'uudhaanii jazakumullahu khairan isinin jechuun barbaada rabbi isinirraa haa jaallatu naduukaa dhaabattaniitu kanarraan kanaaf dhimma addisuu wajjin wal qabatee ani abdiidha addisuudha addisuu wajjin gara islaamummaatti akka hin dhufuuf dhugaa islaamummaa hamman beekuuf hamman naagaleen ittime oolee bulee itti yaadee gara islaamummaa dhufe kanarraan kanaaf gaafanni deemus immoo ustaas xaalibuu wajjin amma danda'ame ittimne isaan bira hafeelle qorra keessa taa'e dhukkuba kana angogaan ko haaraadha qorrallee ho'allee hin danda'u baay'een gorsaa ture kan namarratti ka'u ilma namaati eessas dhaqe eessas kun jira kanarraan kanaaf islaamummaa kanan fakkaatu kanaafan poosti godhe islaamummaa musliimummaadhe islaamummaan qulqulluudha musliimni garuu dogoggoruu danda'a akka nama dogoggore jechuudha dogoggoruu danda'a nama gatii ta'ee fi wal hubachuu dhiisuu mala kanarraan kanaaf nun islaamummaa kan fudhanneef nama gabbaruuf osoo hin taane itti rabbiin gabbaruuf nama hundi yoo nu jibbee islaamummaa keenya nurraa fudhachuu hin danda'u islaamummaa kun hosinii deebise jedhe islaamummaa namatu nuu kenne miti namatu nu harkaa fudhatas miti waa'een islaamummaa keenya nurraa fudhachuu hin danda'u islaamummaa kun hosinii deebise jedhe waa'een addisuuma ilaallata kanarraan kana fi maallaqa abdii harkaa fuudhee deemee akkas godhee deemee konkolaataa bitatee deemee hushatu hin sobama bakka kun namni hin jiru jedhameetu sobiif ololli akkasii gaafa namarra deemu nama dabbara waan ta'eef bakka waa'ee nama deemee Haydar hin deebis jala kana jira ababaa darbi jedhaani kaa keessaa fixate ababaa Haydar isa kanaaf utuu wal hubachaa deemne miidhamaa guddaa keessan jira please na yeroo keenya nu gabaabsaati mucaaleen irratti lafee jira bakkeetti anillee gara manaatti deebi'aa jechuu barbaadeen jazakumullahu khairan Saayir galatollee waama deebisa እሺ ሚውቱ ጋር እሺ ተካቱ ኡስታዝ ጣሊቡ ቆፋ በርባኔ ሲገገዝን አብዲ ያካ ከና ቦዳ ዱቢን ከይኩን አከት ጎለ በሙት ማምልክ ተሄደር
Wallahi jechuun adeemsa dubbiitti qoosii manguddoota hedduu beektaa duraan lafarratti haasofni waa hundi xumurree turre. Waanuma lafarratti xumurre san miidiyaa irratti goona waan jedhamu waan santu kararraa dabee jennaan waan san sirreessuudhaaf manguddoota wajjin bilbilaan haasaa turre. Alaa kulli haaliin amma egaa asirratti jalqabame asuma gubbatti. Carraa isinii kennanii barbaaban fuuturma isaanii homa ta'uu qabu keessa haasayan malee. Baba miti. Baba jechuun lafatti warri majlisaa sheekutiin gurguddi namoota baay'ee nama miidhatti dhufe nama lama sadii qofa malee dhimma kana akka dubbataa jiru fi haasaa ture nama baay'eedha. Alaa kulli haaliin ani jalqabarraa kaasee dubbiin kun osoo laallamee takka asuma irratti illee haa ta'u takka miidiyaa irratti illee haa ta'u hundee dubbiin tun laallamtee garaan sii banamtee mallaqni maqaa kiyya itti nabadallee maaliif akkamitti akka inni akkaawuntii kanarratti galchee anis ragaa namaa ragaa waraqaadhaa qaba saniif gaafa ustaaz xaalibuun wantaa jedhan san xiqqoosii qirna jedhee keessan haasaa turre alaa kulli haalli haa deebinu deebaa waliin jennee dhufnee ani akka hundattuu gara hundaanuu waan hawaasni shafaaffanaasan hin fedhin yaati. Shafaaffanaansanii alaa kulli haaliin shafaaffanaa yoo fedhin illee ustaaza dubbiin akkana ummanni attunaan jedhaara birrii tana sukkaaraan dawaan biti aina kennanii jette keessa baatee oyfii gaafattaga dheessinaan amma namni anuyyuu zannii bade abaadarillee gabboe atillee gabboe bakka jarri kun mallaqa nuti mucaa yaaluuf ummanni guure qarxaan goree nyaatitti ni jedhe sammuun tiyya kafiifa wal jala utaatanii gise gabbuutan mileesini ustaazni jala kana jirani amma komentii namoota guguddaa asirraa isin argaa jira ummata dhiisa booda gizeen sheekonni guguddaan jirre waan feetan waliin jettani amma istahii waan jedhamu jira afaan arabaati saalfadha eka hiriyoota abboota keessaniittu asirra jira waan hin taane barreessina ustaaz xaalibuu nu barbaada amma ustaaz xaalibuu barbaada Eidar Sheikh Abdurrahman Bilbil Ustaz Abdurrahman Bilbil asee adee baniiti mujaan kun illee rukubaara jaara ummanni illee akkanatti hidhamee taa'e nama lafa kan rukubaara amma walii dawwaltanii dhufaa jirani Eidar dawwalee fi xaayirillee dawwalee fi fakkaata dhufaa jira. bakka alul khairi kana galchina sultan al khairi ma alul khairi jetta alul khairi seenani jala kana jiran lakkoofsa takka barreessa ustaaza lakkoofsa takka barreessa barbaada warri modiitara qabdan ani keeti usmiyye hundi keessan barbaada jala kana lakkoofsa takka barreessa ustaaza isin please warri galsira dubbiin kun dhimmi kun isin ilaallatu rabbi jedha galsiraan utaalina cinqii dadhabne abdii fayyaan qabne miti anuu ija dura namaa dura taa'uu dadhabina dhukkubaara wallaahi nama cinqina ustaaza barbaada amma warri kun ustaaz xaalibu lakkoofsa takka barreessaa ustaaza seenee jiraa jedhanii naa barreessaa jiran Timi asli yoo san mul'atan yoo bayanii deebi'anii jala. Laayivii jala bayaa deebi'aa jedhin. cinqi mannu qabe baran ustaaza ala bayaa deebi'ame ala bayaa jennaan wayi manaa gabbayaan ibada nama Itoophiyaa kana ustaaza laayivii kana keessaa duubatti bayaatini tiktookii keessaa baa gad deebi'aa sarchi godhaa koottaa yookaan ammoo bakka isaanii haga isaan dhufaniif baabaa sheeriyaadiitti yookaan doktoratti waan ta'eeti. laa isaan dubbii harkaa qabu isaan qo'a baabaan ammayyuu dubbii nu harkaa dheeressanii uummata dadhabsiisa. Anas jedhaniisime dubbiin tun ustaaz xaalibuun eegalamte isaan tugaaf durallee waa hedduu fudhate manguddummaa faamilii abdii mana keessallee isaantu fudhate isaanuma irratti dhiifnee baabaan faanti irratti haa qabaniif akkam jettan baabaa jiranii sirkii biraan muhiit godhate tare yara kenna sheekota
رنجرون سا أوبسي أصلي Ustaz Talibu barbaada. warra koomenti kummee xiqqoo suuta deemaa obboleeyyan kiyya suuta deemaa inni qabda waa hundaafu suuta jaa warra koomenti Warri koomentii nama walitti kaasu barra. Ustaz Talibu jala kana hojii jiraatan lakkoofsa tokko barreessaa please. Ma ababaa kennuun beekne malee balleen cafaa keessaa qaban isaan sila ababaa hiikuu hin argina. Yaa Rabbii. Abdurrahim bakka bu'anii haga isaan deebi'anii yoo itti deemanoo. Dr. Abdurrahim bakka bu'uu hin danda'anii asli. Yoo duraa Waan- bilbilaan waan jirutu- hin danda'ama rakkoo qabu. Ila waan asli dubbii tana dubbii haga Sheek Abdurrahman dubbatanii san qofarraa malee wanni biraa wanni nurraa beeynu hin jirtu dubbii akka nu dhibde. Argitee amma afima jechuma mataa gubbaa tana malee waan isaan dura duuba sanii dubbatan waan isaan haasaan heedariin fa'aa wajjin lafarratti waan isaan fixan haqiiqaa hin beeynu. Amma nu wanni nu eegaa jirru jarri kun waan ta'e san marayyuu finnee jirra afii haa goonu jedhanii kanuma akka nuu himan qofa barbaadaarra malee keessa deemnee dubbii eessarra dhaabate waan jennu waan harkaa hin qabneef dubbii san namni harkaa qabu Ustaaz Sheekh Abdurrahman qofa. Isaan na kaa dirqama kanaafuu bar. Yes. Ayyi asli amma akka naa goonu. Bu'ee dawwalee fi dhufuurame. Maybe ni Teenee jala kana jira yaani bar arguu dadhabne malee akkam goona heydar mee dubbata. maybe ni torkiin yoo rakkisaa jiraate hirra kata waan ta'eef amma dubbii gabaabsinee namni araara jibbuun ta'e hin jiru waan ta'eef araannee araaramnaa abdiin raggaasaadha mallaqa Haydar Haydar dhiifama ustaazaa bilbilaa fi ittiin seeninati ustaazni jedhanitti wayya haala kamiin maaliidhaan mallaqa kana itti kennu hojii jiru yoo Qoy bakka qoy. Xaalibuun aadee boo'ee darabsi xaalibuun aadee bani qoy. Ustaz Talibu lakkoofsa tokko Taasa yoo as jala jiraattan laayivii keessaa bayaati gubbaan lammata akka harayaatti deebi'e akkasitti hin argamtani. isaan si barbaaduu bayani dura heydar. lakki na barbaadu fi natti fakkaatu yoo xaariin ta'e waan beeku malee. Isaan bunaan bilbilee fanu. Ana maaluma oofee dubbii sheekotaa keessan danqeedha barko. Takka yaa'ii meeqa waggaa kudhan namaa woluun cinqii akkana argee meeqan. Takkitti tunarraa cufadan amma achi abbaa fedhe waa fedhetaa malee waa'ee sheekotaaf qeessataa keessa seenu wallaan. Chumatti fixattanii masjiidatti membara irratti araaramtan malee hadiisaa fi quraana irraa wal araarfadhaa abbo balaa akkana nannoo. Jiru asli dhufaa jiru. Maa itti abdishaa? Hayyee. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam rahmatullah. Sagaleen kiyya sagaleen kiyya Nasri Itoophiyaa galee moo? Sila namni maal ta'e qo'i silkii kiyya moo ummata gisee seentan garaan mana kan seentan maal? Indagama doktor indagama dhiisa miira keessan galina. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Waan godhe anuun beeka. Haga xaalibuun dhufanii fi daqiiqaa takka hoo carraa naa kennitan waa jechuu barbaadeeti. Duban. Bareeda. Obboleewwan kiyya addunyaa kanarratti ilmi namaa yoo waliin jiraatu walitti bu'uu danda'a. Keessattuu waldhibdeen nama waa beeku warra ilmii qabu ka waa ilmii hin qabne illee kana durallee waa hedduu ta'ee darbee jira seenaa keessatti illee ammallee waa hedduu ta'aa jira. Wanti kun haarayaa miti namni hunduu akka waan haarayaatti xuuxeffatu hin qabu. Namni ima yaadaan gargar ta'uu danda'a.
وهند كيستو واللي بودن دادر كما علم نما كن هند ربين هند كينا فو وانت سمو غرغرت نو اومف هند كينا يوان في كينا يا نو وان تي امن اكا هجنو اكا دبنو في ربين كان هند افو سمو لن اومف كنافه نمني غرغرتا اون همامتي ياداني وارت اللي ولا بودن داني وانت الدنيا كن اللي اما ولا ما هذا ومله فكت غرانا ما نياتو امو نمني كليسا ولي نياتي دوغي شير اللي غدا ملتو كايان كانت اللي وادربا namni kalee waliin nyaatee dhuge kun garaa wal nyaata isinii galee homa fedhallee ta'e wallaahi namni arrabaa filkaan illee wal ciniinaatuma waliin jiraata ilmi namaa kamiyyuu guutuudhaa miti namni hirdhina irraa bilisa ta'e tokkollee hin jiru kanaafiyyuu amma dubbiin kun goolabamuu qaba lolli xumura hin qabne lola gowwaa qofaa islaamni ammoo abshaalaa firas qabna diinas qabna ka wal dhaba keenna kana nuu gaddu jira kanu gammadu jira kanaaf waa hunda keessatti akkaataa dubbii akkaataa hujii akkaataa yoo itti wal dhabne illee itti araaramnu islaamummaa keenya keessa qur'aana rabbii kabajamaa keessa waa hunduu hin jira osoo diin rabbii illee beeynu osoo aalima illee qabnu osoo guddaa illee qabnu akka ummata wallaalaa amma ganamaa galgala ajandaa kana deebisaallee waliin fidnu wanti darbe kamiyyuu ka darbeef mudannoodhaa ka dhufuuf muxannoodha jedhanii waan darbu waan dhufu ammoo namni kamuu irraa barata akka hawaasaatitti illee waan irraa baranne qabna waan ta'eef amma barannellee namnillee nun kolfini nuttin kolfini waan kana haa goolabnu warri zannii walii baddanillee rabbiif jecha garaa qulqulluudhaan walii fixadhaa walii araaramaa jechuu barbaada kanuma hadha waa'ee araaraati toppikiin. Sanuma baram xaalibuun gabbu'anii neetworkii ta'uu dhabu isaanii namni abdillee heydar illee ijoollee hundaanuu waa'ee haa jedhee walitti dubbii sana keessan fixee diriin dhufee neetworkii dinatti fakkaate isaan dhabne akkam goonare gaafa kun warra biyyee kanuma warra biyyaati. Ustaazni ajara qabanii laata? yeroo ta'u Dubbadha. Ustaad Xaahir bilbila itti dawwalee Ustaad Xaalibuu haa hubatu maal niitoorkii akka ta'ee fi niitoorkii ta'e moo jala jire moo maal akka ta'e Ustaad Xaahir adda nu baasanii dawwalanii fi Mee Ustaad Xaahir dawwalaa kan? dhiifama naaf Abaadhaan isinoo maa dhibba taraa dhibba keessira Ustaad Xaahir? akka dubbii kun gabaabatu Ustaad Xaahir mee dawwala wanti godha. يوم إني جراتي بريدة أستاذ عبد الرحمن يجو عبد الرحمن سين أبا سنان ويه أستاذ أبو صبر الدين نو مجرو حبيبي أهلا وسهلا جرتو Abaadhaan galtira utaalaan orin baara yeroo dheeraa booda walitti deebiin baga nu jiraatan بقى كمان رفتان ده بقى رفتان dhufnee irraa amma baga jiraatan akkamiin agumaami فيا والله ميديا رابط ديبو nu barbaadu dide warri miidiyaa irra jiru kan sira ari'ataa irra Ustaaz Ahmad Awwalee fi jira. Konnekshiinitu na rakkise dhufaa jedhan. Konnekshiinitu na rakkise jedhan. Dhufu jiran inshallah. تمام أكيد دباس بريبا جزاك الله خيرا أستاذ طاهر Seenaa jirani Dr. Asli dubbifneerra seenaarani waan jedhe doktora. Haga saniifuu nama du'e lakkoofna jennaan takka jedhe warra keessanirraayyuu jedhe. Nasri nama kudha shammo kuma kudha jaafa yoo miliyeena galee badhaasa hoyi Abuu Zarrii kenna jedha. Agasii fi miliyeena haa galuu inni illee mee fooloo haa godhan jechuu barbaade dhiifama. Nasrii namni hin beekne jiru nama guddaa hundi ofiyyuun godha Nasriin jaalatamaa dhiisa nurra amma araararra jirra waa'ee dalagaa dhiisa Nasrii fooloo godha ijoollee dhiisa waan akka nama kuma kudha shanitti fooloo godha nami nama guddaa abbaa obsidan nama isan beekne jira. Iyyuu miliyoona tokkoon qaayidaan nama kennaa kamiidii irraa kuni yoo waasii kennina fooloo godhanii godhan amma tana dura chaalenjii qarshii miliyoona tokko kennamee fi fooloo godhuu didan isinii galee akkanumatti fooloo yoo godhaa taate malee hizdi jira miidiyaa kanarra waan akkasanii waan ta'eef. Aanuu dhibba sadi seenuuf nama kuma sadi qofan irraa irratti godhaa jiin haa godhaamu. Yalla yoo kanallee Ustaad Xaalibuu kuma dhibba sadi seensiftanii Ustaad Abu Sabraddiin fi Nasrii miliyoona seensisa Abu Sabraddiin kuma dhibba sadi seensisa baarakallahu fiik. Dootorri arkuma manaadde alallee hari jedhan yoo miliyoona galeef nama bitullee soqime
Komishinii qabda. Dubbiin komishiniidha mire. Komishinii kuma dhibbatanii qabanta. Kankeetii Nasri. Maal jettan? Kan Nasriiti akkaawuntiin gurgura. Miliyoona galchaa jennaan yoo gale gurgurii jedheen nama 20 hafa. Miliyoona galuuf. Ammuma tana gatii himasmarra sirraa bitta. Galatooma kiyyatti qashoo filaa kun guutuu deema. Abu Sabraddiin hin fooloo godha isaan tu hawaasa barbaada. Abu Sabraddiin nama 4,000 qofa ta'e namni Nama 4,000 bicha 300 nu galchaa nama kanatti. Abu Sabraddiin. Guutaa jira wallah. Nasri nama 20 ta'e Abu Sabraddiin nama 4,000 qofa. Abu Sabraddiin guutaa kaluu jira. Ceen hin deebine.